Ashama akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan. Qiddoo YouTube subscribe like gochuudhaan asii jirra qimamiyyee mana madaamii akkasinnaan jettan hawwii kiyya. Sinin jecha egaa ruuttaanii ani gaashiyyeedhaanii mari'adheen ture irratti naaf harramaa jedheeniin kanaafiyyuu isaanii fi waan dhagaye natti hin fakkaatu. Isa kanaafiyyuu ani immoo qabamee hidhamee taa'uu hin barbaadu yoo jettu dubbattee jirti jechuudha. Egaa kana gidduutti namoonni baay'een maalidha amma inni kurruuftuudha deebi'ee dhufutti dhufuun isaa hin oolu maaltu ishiisi ariifachiise jechuudhaanii dubbii sobaatii waraqata feekiidha kan ishiin baattee deemtu maleedhaayii. Haala kanaan miti furmaa yookiin immoo gaalli kan jigu mana murtiitiidhaan kan jigu poolisiin ajajamee yoo inni dhufu baate qabameetu deema yookiin immoo bilbilameetu atattamaan asitti argamu yeroo kanatti jedhuunidha malee haala kana miti yoo jedhan dubbii gara ruutaatti naannessaatoo jiru jechuudha. Egaayii haa ta'uyyuu malee namni immoo habbaadhaa fi hin ajajamne dhugumaadhaan lafa sanatti ishiidhaafis mallatteessuus hin danda'u jechuudha. Haa ta'u malee egaayii hundi isaaniis achi jiru kurruuftuudha kan isaan jiranii. Akkamittiidhaanis immoo roobeelii yeroo darbee ani kurruuftuun jira jedhee haala sanaan dubbachaa ture. Maaliidhaan kan isaan deemanii dadhabbii hin qabu wayii kan jedhanis dubbatamaadha jechuudha kan jiru. Anattis gaaffii guddaa natti ta'eera. Lafa isaati tokkoyyuu gaafa deemne gara mana keenyaatti gallu yeroo gara mana keenya geenye duddi keenya nu dhukkuba gateettiin keenya nu dhukkuba jechuudha. Diraamaa isaan hojjechaa jiran kun maalidha? Achumaayyee mana qabataniitu achuma taa'anii nurratti xibbaa xibbee hojjechaa akka isaan jiranii amma anaafillee naa galaa jira jechuudha. Maleedhaayii akkuma yeroo DN sana jechuudha dubbiin kan ta'u innaa isa kana siniin jechuun jaaladha. Diraamaa isaanii mimmi'eessaadha kan jiran jechuudha. Maleedhaayii dubartiin tokko gaafa gaa'ela ishii diidduu abbaan ishii haati ishii obboleessi ishii dirqama jechuudha kan waan tokko dubbachuu danda'anii ani haadhaa akkana baatee yookiin immoo habbaadhaa akkana bahee lakkii gaalli kun maaliidhaaf akkas ta'a kan jedhamu wanti dubbatame wanti waliidhaan jaarsi biyyaa taa'ee akkasuma haatiif abbaan ta'anii iddoo tokkotti isaan fidanii waa'ee gaa'ela kanaatiif haasa'anii murteessan tokkollee too hin jiru jechuudha. Isa dhugaan siniin jedhee jechuudha. Xibbaa xibbeedha kan isaan taphachaa jiranii jechuudha. Akkamittiidhaan mee kurruuftuudha ka'ee guyyaa tokko keessatti akkamittiin achi gahee akkamittiin dhaqamee roobeel mee itti yaadame. Haa ta'uyyuu malee gaashiin ani hin barbaadu haala kanaadhaanii lafa inni jiruun deemaa lafa inni jiruun dhaqaa jechuudha. Mee ishii gatee ishii dhiisee dhiira dubartii biraa faana akka barbaade ta'u faana maal hojii iddoo sanatti argamu dhaqxee ishiin hooyi araasiidha. Haala kanadhaan bareeddee dhufuu keetiif simboo godhattee dhufuu keetiif jabaattee dhufuu keetidhaa fi jabina dubartummaa keetii agarsiisuudhaaf nuti baay'ee dhugaa dubbachuudhaa fi si ajaa'ibsiifannaa jechuudha. Garuu immoo sin barbaadu sin fedhu jetteeni waan hundumayyuu murteessiteetta. Abbaa isaa faanas immoo haasofteetta. Kaleessa abbaa isaa faana haasoftee har'a ganama immoo kaatee inni hin dhufne jechuun akkamittiin kaleessa yoo isaan faana haasoftee inni dhufuu fi dhufuu dhiisuusaa bilbilee fi bilbiluu dhiisesaa guyyaa tokko keessatti mee akkamittiin adda ba'a? Namni guyyaa lama guyyaa sadiin bulu akka koottanaaf gaaffiidha inni kun jechuudha. Bichaa egaa akkasidha. Faranjiinis dhaqee waan ta'aa ture argitaniittu maal hojjetta seedheenii iddoo tokkotti dhaqee bakkee kutaa isaanii kutaa ciisicha isaanii saasisee sadan isaanii achi keessa jira haala sanadhaan jechuudha. Osoo ishiin akkasittiin haasaa jirtu egaa roobeel fa'ii dhufanii jiru abbuushillee jechuudha. Obboloota qabanii obboloota koo gurguddoota keessa galchuu hin barbaanne kanarraatidhaan kan ka'een isaan obboloota koo xixiqqoo keessa galchuu barbaade jette jechuudha. Ruuttaan dhugaan siniin jedhan nu sobaa jirti asirratti jechuudha. Meelet kana dura obboleettii ishee hangafaa
nutiin sin hin beennu sin obboloota keenya miti iddoo biraatti dhalattan yoo ta'e akkana baatii nuuf ibsaa obboloota ta'uu keessan jettee dubbattee turte obboleetti roottaa jechuudha. Amma immoo ishiin immoo gurguddoonni jiru xixiqqoon yeroo darbes immoo gurbaan wanni wayii dhufeera jechuudha. Jabaa wayii kanaatis haadha fakkaachuu kan dhaqu jechuudha. Naa isas hin beennu nuti garuu jechuudha. Akkanas waan bahis hin qabunni jechuudha. Inni dheengadda dhufe isaaniin mariyaan ijoollee ushuu waxaxeewwan kan deessee lafatti ishiin deessetti baga nagaadhaan sii jedhanii obboloota hin gaafan lafa tutturanii walitti waamtee arariin ture ani hojii kodhiiseen dhufe akkasumas immoo dhaqee Biruukiin anaasofsiiseera Abeeli arguun barbaada isas arguun barbaada waraqata inni kunoo kan maaliiteen waraqata yeroo darbeetidha jennaani kan fichii godheen jechuudha. Eeyyuu gaafa ishiin jettuun kenneedheen jechuudha. Maanneennan lakkii ani kanin si waamee fi si wajjiniin dhaqaatti. Mee akkamitti mucaa gattee mucaa dhiistee dhatte mooyii mucaa kee qabattee konkolaataa kontiraata qabattee dhatte mooyii akkamitti dhaanimee wal quunnamanii akkattiin diraamaan irratti raawwachaa jiru. Diraamaan irratti hojjechaa jirtu diraamaa moo qinqin jettanii moo bicha dhugaa dubbachuuf nama ajaa'iba jechuudha. Egaa Roobeel haasasaa beektu dubbisaa beektu akka maaliitidha inni kan sagaagalaa jiru inni akka barbaade kan ta'aa jiru kan barbaachisu isa kanadha. Wanta gaarii qabatte wanta xuruudha kuni isa kanaafi ati nattu ati haadha mucaati araasiidha mucaa kee kunuunsu guddisuu qabda akkattinni mana barumsaa guddatee baratu ammumarraa kaaftee yaaduu qabda. Nuti waan hundumayyuu si'if hin xumurraa nutti kenni waraqaadhaniini harkaa bute jechuudha. No lakki hin barbaachisu sin qobaa keessan hin dhaxxanii rakkoo sinitti uumamaa rakkoo biraa keessa sin galchaa isa kanaaf jennaani kuni kabajan qabeenna kabajasaa maalisaa ani hin beekusaa kanaafi isa dhimma isaati akka barbaade haa ta'u waa'een ishis immoo nan galchu waa'een obboloota yookiin immoo hiriyoota isaatis waan na dhibe hin qabu osoo sammuu qabaatan yoo ta'e waan hundumayyuu toratti galchuu turanii sammuu hin qabanii forjijjootadhaan isaaniif waan hin beeku tokkollee hin qabu ani immoo qulqulleessa ofii kootiidhaaf jireenya mataa kootii jiraachuun barbaada kan isaan beeku jennaanii kenneedhanii jechuudha. Dhimma kanarratti jechuudha baazawii waraqatni kuni eenyuyyuu Abrahaamitti kennuu qabu. Ruutaa faanadha kan gaa'ela dhaabbatee gaa'elatti gale Abrahaam. Mirga hin qabu Roobeel isa dhugaan siniin jedhe jechuudha. Asirratti ati eenyuudhaan akkasumas immoo jechuudha yoo lolli tokko uumame seerrillee ati eenyu maaliidhaaf qabattee jirta kan maaliitatis isi galchaadhaan hin jechuudha. Eddiganaa jechuudha Roobeel rakkoo keessa iyyuu galuu danda'a jechuudha. Ennaa jechuudha ruutaanis hanga kana maaltu si deemsise abbaan na heegi qoyii dhiisisuu ta'edhi anuu sifan farramsiisaa jedhanii sifaan haasawanii tole jette kan dhiiste ganama kaate lakkii ani hin barbaadu nati jettu innati obboloota kee kana fiddee dhuftu maalidha isaan okkoo turaniiru kanii akkati gaa'ela kee jissituudhaa fi burcuqqoo shinii malakkaa maalishee kan isaan jechaa turaniiru jechuudha. Karaa seera qabeessaan abbootii teessiftee seera qabeessaadhaanii maaliif kanatti gaa'ela kee hin jissine? Yoo seeratti galimoo seera qabatee iddoo qabatee qulqulleessee xammaqamee akka amantaa isaatitti akka inni si faana jiraatu maaliif hin goone? Maaliif cuucota ishii kana waa'ee jireenyaa kan hin beekne waa'ee gaa'elli maal akka ta'e akkamittiin gaa'elli akka qabatamu maalitti jechuudha. Baasabee jechuudha beektaa. Duratti nuti gaafa tokkoftaan yaadatiin gaafa araqee baamnu maal akka ta'e beektaa yeroo xixiqqoo keenya jechuudha. Koddaadha keenyatu nu as takaakalaa afaan ubboodha keenyatu nu hidha ture. Nuti garuu ibiddatti qaqqabsiifne sosochoosudha jechuudha hojiin keenya maaliif akka afurri isaa nu jalaa hin baanedhaa fi nu jabeessite haati keenya jechuudha. Kanaafiyyuu abbootiin keenyas gaafa wantoonni tokko ta'u dhugaarratti hundaa'aniiti kan isaanii waan baay'ee hojjetanii jechuudha. Malee akkuma keessan ka'anii bunni asiin bayachiin gala asiin gali asiin
maal jechuudha qaame hoo ruutaa tasgabbaayin jedhan akka kootti isteetta miti akka barbaade haa ta'u inni dhufeen qaqqabaa waan haasawaa kaadda jechuun amma abbaan sawaa maniiru miti eegaa jiru miti ree mee waan manni dubbatu dhaggeeffattu mee waan manni jedhu dhagaye anas sin jedhe dhugaan sin jedhe waan manni dubbatu atu beekta waasaa atu beekta dubbii maaliif diraamaa jalqabdeetti ishiin waraqata forjijii baattee deemti hin jedhu hundi isaanii iyyuu argitee takkatti Abiraam faana jiranii jechuudha. Abiraam immoo jechuudha gaaf tokko jechuudha horii du'ee bakka deewoonni ta'uu baate maal jette jedha. Horii du'ee bakka ta'e joobiratu janajjanee nyaata jechuudha. Bakka akkas godhanii hiriyoonni amma wajjin hin deeman Abiraamin akkas godhanii maal godhu karaa irratti lafee sagatanii achi deemu jechuudha. Yoo Abiraam hin kufiinii jechuudha dhuguma roottarraa gargar baheera taanaan jechuudha. Innaa efaanillee akkatti inni bu'aa ture argitaniittu bakka abbaan koo kana caaladhama hin qabu dadhabuu hin qabu anaadha koo nan barbaada abbaa koo nan barbaada haati koo immoo dhukkubsattuudha yoo waan tokko wanni taateetti ta'e hin dhukkubsatti jedhee jechuudha. Mucaanii nati kaleessa nu guddisteeyyuu hingaa nati kaleessa nuti dadhabdeeyyuu hingaa yeroo kana yerootti si xooru yerootti si alas galafachiifnudha malee yeroo ati asiif achi kaattu miti innaan akkasittiin haasa'u jechuudha. Innaan akkasitti dubbatu ani dhugaa dubbachuudhaaf naannessee yaaduun jalqabe dhugaa isaa jechaa jira jechuudha mucaan jechuudha. Abbaan kun dhala kaa hin dhalee bakka amma barbaade yoo ta'e hin dhalee hin guddise kaleessa anaaf gorsaa koo ture waa'ee jireenya nama natti haasa'u ture har'a ammoo yeroo akkatti badee argu maaltu akkana jalaatu qilleen beekullee jedhaniitoo jiru jechuudha. Wanti hundumti isaayyuu jechuudha burjaaja osoo seera haadhaan guutiin osoo seera abbaan guutiin osoo hin araarfatiin isaanii shirri gudi jechaa ofi isaanii cidha mataa isaanii raawwatatanii bichaa wanta giraa nama dhibee jiraa nama rakkisudha jechuudha. Ani immoo kan hin jedhu bakka hiriyoonni waan nuti Abiraam fa'ii bakka hojii isaanii hojjetatanii asin Abiraam bahe asin Ruutaan baate maali gaa'ela hundumaatu jiga gaa'elli mootummaa biyyaayyuu hin jiga miti gaa'ela nama akkasii isaati jechuudha. Osoo sanamma kana waliin urgufuu baatanii abaxxaruu baatan yoo ta'e yoona isaan qaata watti deebi'an turan jechuudha. Yoona isaan qaata jireenya isaanii jiraachuu jalqabanii ture jechuudha. Kan kana hunduma isaan godhe hiriyoota isaaniiti jechuudha. Isa kanadha isiniin jechuun jaaladha. Yeroo baay'ee immoo jechuudha namoonni yeroo hiyyummaa keessa jiran baay'ee wal jaalatu baay'ee iddoo waliif qabu baay'ee lafa waliif qabu kan akka isaanii hin jiru gaafa dhaqanii soorummaa wayii yookiin immoo waan ta'e wayii argachuu irra gahan jechuudha. Gaafa biddeen gaarii nyaachuu jalqabanii ati manaanii abbaa manatti ija guuruu jalqabdi nyaara guuruu jalqabdi abbaa manaanii bakka itti jijjiiramuu jalqabaa waan kun fooliin taane wayii akkas isaan godha jechuudha. Kana hundumayyuu jechuudha waaqayyoon waa oolchuu akka ta'e immoo isaan haa godhu isiniin jechuun jaaladha. Ani immoo obboleettiin keessanii baay'ee isin jaaladha qaaliiwwan kiyyaa isiniin jechuun jaaladha. Naaf eebbifama. Shalom.